Ashama akkam jirree jirtu ilmaan Oromoo hundummaan keessanuu akkami nagaa fayyaa akkami warri chaayinaa lokooti haaraa ta'an akkami nagaa keessanii fayyaadha hundummaan keessanuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jecha akkami nagaa jirree jirtu dhufnee jirra qophii ajaa'ibaa qabannee furtuu qulfii jireenya ilma namaa hunda taate qabannee waan isinii dhufnee isinii dhiyaannee jirruuf kanaaf itti dhiyaadha chaayinaalli kun chaayinaala kan keessanii ሰብስክራይብ ጎዳ ቻናላ kana ሼር godhuu fi laayikii godhuu komantiidhaan nu gargaaraa isiniin jenna daawwattoonni dirree tuubii chaayinaala teeknooloojii barnoota teeknooloojii waan ajaa'ibaa irratti argattu qulfii jireenya ilma namaa wooma fedhe irratti argachuudhaaf qophaa'ee kan isinii dalagamaa isin bira ga'u ta'a kanaaf chaayinaala kana guddisuu fi gorsuu fi bira dhaabbadhaa chaayinaala kun kan keessanii hundummaan keessanuu akkamii jirree jirtu isiniin jecha chaayinaala kun qophii ajaa'ibaa irraan tana qabatee isinii dhufee jira kanaaf ulfii ilma namaa hunda rakkee kana qaqee ilma namaa afaan wallaalaan waa hedduu bilbila isaa keessaa kaanis keessaa balleessee kaanis irra taasisee kaanis irra haqee kaanis irra gabbuuse bilbila keessan haala ajaa'ibaa ta'een gara afaan keessanii akkaataatti jijjiirtan qabannee isinii dhufnee jirra bilbila keessan daayirektii keessuma googilii ta'ee yuutuubii ta'ee iimeelii ta'e bakkuma fedhe taanaanuu gara bilbila keessan keessa isinummaan seentanii taanaan bilbilli keessan guutuun akkaataatti afaan oromoo jijjiiramu yookiin ijoolleen barnoota gara afaan ingiliffaati warra kutaa 11 kutaa 12 kutaa 9 innaa 8 barnoota ingiliffaa akka ajaa'ibaatti gara afaan oromootti jijjiirtanii irratti dubbisuu dandeessanii kanaaf chaayinaalli kun kan keessanii itti dhiyaadhaa asumaan nu hordofaa isinitti dheeressinuu gara qophiitiin isin dabarsa naatiraalisti jaa appilikeeshinii pilaay istoorii keessa seentanii jechaadha pilaay istoor keessa erga seentee booda tiraalistii jettaan kunoo aappiin akkana sii dhufaa jechuudha inni oriijinaalli gubbaarra sii ba'a kanaaf erga inni gubbaarra sii bahee booda kunoo haaluma kanaan isin jira waan hin gabbuufadhee jiruuf kunoo opiniinaan jee isin warri gadi hin buufatin ammoo gabbuufachuudhaan erga akkana gabbuufattan booda istaar gootuu jechaa isuma kanaawu istaar goota isa kana akkanatti ol baafte booda qaxxitaa daayirektii jechuudha daayirektii bilbila keessan akka ajaa'ibaatti kunoo warri mata kitaaba dubbisuu jirtan kitaaba keessan gara kaameraatiin kaaftanii dura qabdanii eegas booda tiraalistii goonaan qaxxitaa daayirektii gara afaan oromootti ittiin isin jijjiire shiitii keessan tees dookumantiis ta'ee wooma fade beeksisa ajaa'ibaa kan adda addaa hunda gara afaan oromoo jijjiirtanii ittiin You want to make money, but can't find a way of make money? Download the app. Enjoy the best value for money. ittiin dubbisuu dandeessanii jecha kanaaf asumaan na hordofa egaa appilikeeshin kana gabbuufannee qaxxitaa daayirektii eessa seenna sitingii seennaa jecha sitingii eega seenne booda jeneraal manaajimentii laanguweej inda kiiboordi kan jiru seennaa jechaadha aawutoo faayil servis kan jiru kana dhufna inna ergas dhuftan yoo googilii keessa jiraate googilii qayyaruun isin hin barbaachisu warri googilii irra hin jirre nan irra jiru immoo gara googilii gabbuuftaa jechaadha erga isa kana akkana gara googilii irra gabbuuftetti jetteeni ergas booda jechuun bilbila kee bakka ergas booda waan biraa takka sin feesisuu jecha asumaan gara yookiin kiroomtee googiltee kiroomtee waan fedhe gara afaan oromoo jijjiirtaa jechuudha mee bilbilli kee guutuutti gara afaan oromoo jijjiiramaa jechuudha kun haaluma kanaan kun laalii jecha kanaaf inna isa akkana godhu kana osoo inni yoo isinii qayyaruu baate mallattoo gama gubbaarra jirtu kana tuqxanii jechaadha mallattoo sadeen kana erga san tuqxan booda tiraalist kan jiru kana bakka tana tuqxan erga bakka san tuqxan booda inna direct language kan jiru kanas
irra dhoytanii jecha afaan maalirratti isa kana direct language okay direct language gara afaan oromoo jettanii language direct gara afaan oromoo jettanii jecha okay kunu directiin gara afaan oromoo nu ta'e directumaanuu bilbili keenya gara afaan oromoo ta'e jechuudha kunu asirrattis afaan oromoo as jira asumaan gara afaan oromoo gootanii bakka kana malee wanni biraa takka isin hin barbaachisu jechuudha kana bilbilli keessan bakka kana gara afaan oromoo jijjiiramee jira jechuudha innaa wooma fale googilii ta'e yuutuubii ta'e waanuma barbaadde jechuudha okay mee barreeffama xiqqaa tokko haa katabu inni kun amma googiliin kun gara afaan akkana jira jechuudha kun amma akkana jira gara afaan kiyyaattiin jijjiiradha jecha dhiifama soorii reefun tanaanaa irraa deebisi ture direct languagein akkasii jechuudha kun bilbilli keessan haala kanaan gayyaramaa jechuudha gara afaan oromootti okay san eega akkas gootan booda irraan deebistan kun haala kanaan bilbilli wooma barbaaddan irra katabdu jechuudha okay mee gara yuutuubii yoo akkami dhiiroo dalagaa yuutuubii warri jettanis okay mee yuutuubiin jaan youtube.com okay akkanatti itti katabaa jechuudha yuutuubii yoo akkami keessa isaa maal jennee yoo kan gartee barbaannu taate okay haala kanaan bakka tanaan tuqe qaxxitaa asumaan gara chaayinaala kiyyaa isin ofaa jechuudha okay dhiifama okay erga akkas godhe booda okay studio haala kanaan jirti jechuudha mee okay qaxxitaa daarektii akkamitti ni jijjiiraa yaada jiru qabadee dhufe kanaaf asumaan na hordofa mee mooriin jaan okay kun akkana naa fidee jira jechuudha isa akkana fide kana gara afaan oromootti hin qayyaradha jechuudha mallattoo tuqaa gubbaarra jirtu kanaan tuqadha jecha mallattoo kanaan tuqaa jecha okay mallattoo kanaan afaan ingiliffa okay mallattoo kanaan tuqaa daarektiin jaanii afaaniin barbaaddadha jecha ergaan afaan akkana barbaaddadde booda okay kunu afaan oromoo jira bakka daarektii kanaaf ganaa waan biraa takka wanni ati rakkattuuf takka hin jirtu ganaa afaan wallaaluuf rakkachuun hafee jira okay mee waan biraa ta'u kunu akkana fidaa jecha erga inni akkana fide mallattoo ta'etu qottaa jecha okay shabakaa kiyyaatti qodadhabaadha
Okay, erga akkas gootan booda mallattoo tana tuqattuu jechuu mallattoo tana. Okay. Mallattoo kana tuqxu yommuu mallattoo kana tuqxan yoo inni akkana qayyaruu didu taate mallattoo tana tuqattaa jecha. Kun olaal ingiliffaa gara ingiliffaa ja'a meellaa moor jettaan. Ingiliffaa ergas booda niw istaaliin ammoo gara afaan kamii ta'uu qaba? Afaan keetii san ta'uu qaba jechuudha. Okay. Kun daarektii afaan kee akkana barbaadde erga afaan kee akkana barbaadde akkana godhattaa jechaadha. Okay. Akkana goota erga akkas goote isammoo gomasiisan ingiliffaa irra deebistaa jechuudha. Inni lachuu gara afaan oromoo jaami kana afaan maalii goota jechuudha? Ingilish goota. Okay. English goota. Okay. Hagamana ammoo afaan oromoo goota jecha. Okay. Amma haala kanaan qayyaramee jira jechuudha afaan keenya. Haala kanaan qayyara ni qayyara. Mee kunoo. Okay. Bakka teettu gottee inni akkana goota jechuudha. Kun gara afaan keetii haala kanaan godhaa jechuudha. Okay, mee kitaabota ijoollee warri kitaaba dubbisoo akkamii kitaaba kutaa 10, kutaa 11, kutaa 12 hoo akkamii gara afaan oromoo jijjiiraa dhiiroo laata? Asumaan na hordofa. Okay, googiliin jaan. Okay. Google history great 10. Okay, haala kanaan nu fidee jira jechuudha. Dhiifama anaa dogongore history. Haala kanaan nu fida. Okay, mee kitaaba kana qayyarree ilaallaa jechaadha. Ni qayyaramoo hin qayyaruu warra jettan jechuudha. Akkamii ni qayyaramoo dubbiin tun dhugaadhamoo akkamii warri jettanii inni akkana jira amma fakkeenyaaf isuma akkana jiru kana mallattoo gubbaarraa kana tuqxan ergas booda xiqqoo dhaabbatanii jechuu yoo shofa kaan keessan. Okay.
Kunoo haala kanaan kitaabni keessan qayyaramaa jechaadha. Kitaabni keessan qayyarama. Okay, mee kitaaba kana keessaa kitaabuma barbaadan yoo mi'a mi'a kutaa kudha lama baayoloojii maal maalii guutuu isaa jechuudha. Okay, inni kun baayoloojiin akkana jira jechuudha. Baayoloojima akkana jiru kana gara afaan keenyaatti qayyarraa jechuudha. Gara afaan keenyaatti qayyarraa jechuudha. Isuma kana guutuu isaa gabbuu sinaan jaa kun haala kanaan akkanatti kun kitaabni kitaaba kutaa kudha lama baayoloojii kutaa lama deebii fi gaafii ekoloojiidha jee kun haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Kanaaf wanni barbaadan hundi haala kanaan jirtii. Haala kanaan itti fayyadamaa, ittis dhiyaadhaa. Chaayinaalli kun kan keessanii. Kanaafuu chaayinaala kana jajjabeessaa hundummaan keessanuu jajjabeessaa isin jennaa jechaadha. Kanaaf mee gara kitaaba guutuu isaatti haa seennu. Gara guutuu kitaaba isaatti. Okay, mee uuma dhufe kana qayyaraa dhiiroo. Qayyaraa laata? Mee qayyara kunu. Okay, dhiifama xiqqoo shabakaadha. Kunu haala kanaan kunu teekinooloojiin maqaa kunu haala kanaan akkanatti itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii beeksisa adda addaan na dhufa. Kanaaf haaluma kanaan itti fayyadamuu dandeessanii isiniin jennaa. Kanaaf asumaan nu hordofaa isiniin jennaa. Chaayinaalli kun kan keessanii haariyaa hawaasa yuunivarsiitii mee okay fuul jennaa. Mee isa kanaas guutuu isaa okay guutuu isaa barbaannaa jecha guutuu kitaaba kana jecha kanaan kitaaba kana guutuu isaa nu fidaa jechuudha. Isa amma akkana nu fide kana gara afaan keenyaatti jijjiirannaa jechuudha. Kun haala kanaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan akka ajaa'ibaa kanatti isinii qayyaraa. Kanaaf haala kanaan dubbistanii barnoota keessan irraa qabxii gaarii fiduudhaan ijoolleen barattoota keenya hundinuu waan dandeenyu wal cinaa haa dhaabbannu. Kanaaf sabiskiraayib sheer nu godha. Chaayinaalli kun kan keessanii haariyaa fuula feesbuuka keessanii hundinuu piliis irra nu maxxansaa. Barnoota ajaa'ibaa irraa argattanii furtuu qurfii jireenya ilma namaa bilbila asirratti argachuu dandeessaniif. Kanaaf hanga qophii biraa isin qabannee dhufnu asumaan nageetti isiniin jenna. Baay'ee.